السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في توتوتا وردفتوتا يوتيوب شانال لما أوروتوب جلت أرقامتان ويلكم وردفتوتا كيا الشما هركفوني بكم جرتنتي نجاف من ربي كأمان كم اسم برحاجراتو ودك أبتاسون جني على فيا كيسا مرتي كيسانو إجا وردفتوتا كيا قام فيديو كيا تسون دبر غرون يوتيوب شانال كنا فاروتا سبسكرايب لايك شير ودعماتنا فتا آيسون جدا warroonni dura na jajjabeessaa turtan galatooma galanni keessan guddaa dachaa ammallee haa ta'u naaf jiradha ammallee jajjabaadha laayik sheeriin dagatinaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa asumaan haasaallee isinitti guddisuu gara viidiyoo kiyyaatti darbaa. Viidiyoon kee qabattee dhufte har'a maali jechuun keessan nuuf hordoftoota kiyyaa viidiyoon an qabadhee dhufe dibata mana keenya keessatti meekaappii fayyadamina abboleeyyan kee warroonni meekaappii fayyadamtanii fuula keessan of balleessitan meekaappiin isin fayyadu yeroo saniif isinitti bareeda malee meekaappii ka caalu wantoota mana keenya keessatti argamu ka qaama keenyallee hin miine ka baasii keenyallee hin saaxille namni baasee wanti sun wanta fuula namaatiif yeroo hunda miidhagee mul'atu osoo ta'e rakkoon qabu. ولكن ميكاب يرو كتلة في التأتي تندي بتا أما اللي باستا فولا كتلة فايدة تكلا سينكبو كنابو كفايدة فول كيوم أكنا ميكاب بدي بتي فكاتو أما اللي فول كينا كيرو ملي دلوم يا دعاراتين يعني بيجكنا كيسا أكنا تو يعني دائما يوجا ديدما كهوكا كرشني نما وجا سدوما فكاتا نمني هوجا سدوما نما وجا جاتما فكاتا كسمايو nuti faayidaa isaa irraan beeynu wantoota uumamaan mana keenya keessatti argamu biyyoonni garagaraa biyyoota Indii Turkii yoo argitan Google Chrome keessa seentanii afaan Ingiliffaa beeytan katabtanii yoo ilaaltan wantoota fuula dibatan wantoota dawaaf nu fayyadan wanta mana keenya keessatti argamu irraa fayyadaman isaan maaliif inni beekan faayidaa isaan immoo hin beeynu wanta nu bira jiru kanaayyuu faayidaa isaa maal akka ta'e hin beeynu kanaafu nullee amma barumsi adda toleetiin jira wanna hundarraayyuu laallee irraa fayyadamnu akkuma san nullee itti fayyadamnu meekaappii itti fuula keenya dibnee meekaappiin yeroo saniif namatti bareeda malee gisee mara namni meekaappiin dibatu biizidha. Meekaappii ka caalu wanta mana keenya keessatti uumamaan argamu meekaappiin fuula namallee miidha akkuma jedhe baasii adda addaa nama saaxila. Kanaafuu meekaappii ka caalu fuulli keenya yoomuu uumamaan mana keessatti waan argamu of tolchine nama meekaappii dibate caala yoomuu kan saalfanne namni yoo meekaappii dibatu bakka waan nama bareedaa tokko of itti fakkaata isumallee maastawaatii keessatti of laa yoo meekaappiin dibate namni nama biratti ni saalfata maaliif fuulli isaa akka yoo meekaappii san gisee maran bareedu ka uumamaan bareedutu caala wanta dawaa uumamarraa ta'e itti fayyadamnu. Egaa wanti sun mana keenya keessatti argamu viidiyoo inshaallah wanta faayidaa ta'e inshaallah anillee itti fayyadameetiniin ilaalee kanaafuu isinillee itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya asumaan haasaalee isinitti guddisuuf faayidaan isaa maali inni yoo jettan hanqaaquu yookaan killee yookaan afaan arabiitiin beekii jedhamu isa kana tokkodha. Isin jecha nama qofaalleen osoo hin taane maaliif Google Chrome keessa seenatii afaan Ingiliffaatiin barreessatii wantoota dibata fuulaatiif nu fayyadu maal fa'a biyyoonni gurguddatti kun wanti dibatanii bu'aa isaa beeynan malee akkanumaan taa'ee namni dibatee hin jiru. Kanaafuu isinillee itti fayyadama wanta mana keenya keessa meekaappii osoo hin taane itti fayyadama. Hanqaaquu tokko boora isaa bicaa yookaan boora isaa garaa keessaa kana qofa bishaan isaa hambifne garaa keessaa kana qofa fi faalzeenii maankaa tokko itti goone awwala fuula keenya tolchine saamunaa foolii hin qabneen dibannee amma isinitti argisiisa. Bismillah. Saamunaa foolii hin qabneen fuula keenya dibachuu dhiqanneetini haala kanaan eega qopheeffannee booda hanqaaquu keenya qopheeffannee booda kana qofa kan itti barbaannu isa kana qofa bishaan irraa hambisnee bishaan isaa irraa hambisnee bicaa kanaaf faalzeenii qofa walitti daballeetini sirriitti waliin geenneetini itti fayyadamnaa jechuudha. Nama bishaan xiqqoo itti nagaraa illee haaluma kanaan
faalziinii isa kana faalziinii bifa biraallee osoo qabaattanii bareeda. Faalziiniin fuula keenyaaf bareeda. Faalziinii maqaabdaan itti dabalaati. Hanqaaquu boora isaa garaa keessaa kana qofaa fi faalziinii kana isin mul'ata. Faalziinii maankaa tokkoo fi killee boora kana walitti dabaltanii dibattanii faalziinii kana akkuma isin argitan kana maankaa tokko jechuudha. Isa kanatti dabaladha. Killee kana wajji jechuudha. Isin mul'ata jedhanii laada. Isin mul'ata jedhanii yaada. Akkuma isin mul'ata killee fi faalziinii walitti daballee fuula keenya saamunaan tolchinee dhiqanneetini harka keenya fuula keenya saamunaan tolchinee dhiqannee saamunaa foolii urgoofne fayyadamaa yoo argattanii tolchinee dhiqannee haala kana waliin geenneetini amma ani fuula kiyya dibadhee isinitti agarsiisuu hin danda'u ifama. Isin fuula keessanitti dibadha. Ani maaliif kaameraa duuba waan dibadhuuf kaameraatti lafiitti hin dibadhu. Shariyaa ajaju shariyaata fuula dibachuun fuula baasanii dibachuun hin danda'amu. Sanii fi ifama hordoftoota kiyya. Maaliif hin beeytanii isin dibadha. Haala kanaan harka keenya eega saamunaan dhiqanneen booda killee fi faalziinii killee boora qofa bishaan isaa keessaa hambiftanii kana haala kanaan fayyadamtanii jechuudha. Daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa 25 ofirra tursiistanii haala kanaan fuula keessan dibattanii harka keessanillee dibattanii haala kanaan daqiiqaa 30 yookaan 25 ofirra tursiistanii fuula keessanillee akkuma harka kanatti sirri dibdanii waliin geettanii qaama keenya ka idimee malee nu dulloomu yaada garaagaraatiin yeroo hunda torbaanitti si'a 3 yoo isinitti hin tolin torbaanitti si'a 2 yeroo hirribaaf deemtan daqiiqaa 30 qaama keessaniif kennitanii itti fayyadamuu qabdanii. Biyyoonni gurguddate waan akkana kana fayyadamanii jaartiin waggaa 60-70 obboleettii ilma isaa fakkaatti. Obboleettii ilmoo isii fakkaatti. Maaliif isaa waan akkana kana fayyadamanii meekaappii yeroo tokko fayyadaman malee irra caalaa isa kana fayyadamanii kunaan amma haala gaariin harka kiyya dibadheetiin jira. Fuula fi harka keessan dibadha. Ani maaliif kaameraa duubaniin dibadha fuula kiyya haala kana daqiiqaa 25 yookaan 30 ofirra tursiisna. Haala kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Eega dhiqannee booda walitti deebina. Irraa fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waan baay'ee namatti toludha. Ani bakka torbaanitti yeroo 3 ni fayyadama. Yeroo natti hin tolin torbaanitti yeroo 2 fayyadama. Haala baay'eetiin bareedaadha. Harki kiyya kun mana keessa buleeyyan keenya kan mana madaamii keessa hojjetan namartu harki keenya waan hojii adda sanuu gurraacha koloriisaadhaan ka'ee nyaata adda addaa firoonii waan hojjennuuf yeroo garii ibiddinu gubaa ni gurraachata. Ammallee fuula keenya ija jala sababa hafuura nyaata irraan ka'e sababa ibiddaa irraan ka'e ni gurraachata. Maaliif kana baay'ee nurraa balleessaa. Itti fayyadama isiniin jedha. Obsaan itti fayyadama. Har'uma dibattanii yoo isin dhiisin kijiba jettanii dhiisna. Maaliif har'aaf bor dibatteen jijjiiraman argitu. Ji'a 3 osoo addaan hin kunne torbaanitti yeroo 3 yeroo hirribaaf deemtu torbaanitti yeroo 3 fayyadamiiti. Ji'a 3 booda jijjiirama fuula keetii ilaali. Meekaappiin alatti meekaappii dhiisiti. Yeroo meekaappii fayyadamtan haala kanaan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa haala gaariin akkanatti qaama keenya baada daqiiqaa 30 turtanii dhiqattaniin booda ammallee deebitanii faalziinii dibattanii akka hin goggoineef jechuudha. Fuulli
keessan akkan goggoyneef maaliif killeen kun amma namatti maxxanii yoo jedhe yoo akkuma dhiqatanii dhiisanii waan dibatin ni goggoga. Kanaafuu fuulli keenya akka lallaafuuf bifti gurraachi kun akka nurraa baduuf bifti qaama keenya akkanatti walitti shontoru kun akka nurraa baduuf waan akkanaa kana fayyadamaa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya. Feestaalii adii yoo osoo qabaattan bareeda. Yoo hin qabne immoo kun akkanaa kana irraa fayyadama. Kan akkanaa kana diradha. Harka keessanitti akkanatti tursiisa. Yoo ukkaamse isinitti mul'ata isinii yaada. Yoo ukkaamse sirriitti jedhe qaama keenya wal fudhataa jechuudha. Egaa irraa fayyadama hordoftoota kiyya. Haala kana fakkaata. Egaa daqiiqaa 30 dibannee feestaalii akkana kana ukkaamsinee kan xiqqoo tursiisne fuula keenyatti illee bakka afaanii fi ija keenya lamaan afaan feestaalii qaawwa itti baafneetiniin fuulatti illee haaluma kanaan feestaalii kana daqiiqaa 25 hojii afura tursiisne irraa baafnee gasii dhiqanna. Haala kanaan irraa fayyadama isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Waan baay'ee faayidaa qabudha isiniin jedha irraa fayyadama. Egaa feestaalii kana daqiiqaa 25 ofirra tursiisneen booda isa kana fakkaata. Argitanii maashaallah gurraachinni ibidda hafuuri nyaata bakka fashan tursan haala salphatti nurraa baduudhaan yeroo maraa akkanuma itti fayyadamnu wantoota faayidaa mana madaamii keessaan dhabamuu gizee argame kanatti itti fayyadama isiniin jedha. Qaama keenya balansiisaa haa eeggannu, balansii keenya eeggannu. Viidiyoo itti aanu qabadhee hanga isinii dhufutti hordoftoota kiyya. Nagaan naa tura. Waan baay'ee gaariidha. Irraa fayyadamaa nufi kiyya irraa fayyadamee argi keessa yeroo qimamni madaamii kushiinaa namaa keessatti ibiddi hafuurri nyaataa qaama keenya baay'ee gurraachessee kanaafuu yaada garagaraa wajjin akkuma isin jedhe dhimma imalanii dulloomsaa itti fayyadama. Kanaafuu irraa fayyadamnu qaama keenya balansii keenya haa eeggannu isiniin jedha. Isinillee eeggadhaa meekaappii itti fayyadaminaa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya jala seenaa bunaa fi zayituunii daa'imallee dibachuun fuula keenya baay'ee lissis godhe diimessaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa tura hordoftoota kiyyaa hanga walitti dachaanutti.